Waa'ee hirmaannaa isaanii maal himu? Haarommaa nutti fakkaatu ilmaan Oromoo mootummaa Oromoo dhaabuu danda'uu qabnaa jettu. Warri immoo waan biraa haasa'u isaafuu galle xawalwaan leedha namni sun. Oduuf odeeffannoo biroos qabnaa hirphaa gammachuu sinii fanneessaa amma xumuratti nu hordofamu. Abbaa Gadaa Abdurrazaaq Ahmad Gadaa Afran Qallootti abbaa gadaadha. Erga baalli fudhatanii abbaa gadaa ta'anii amma ganna arfeessoo keessa jiru. Amma gadoomarra jiraatanii baalleen isaan harka jiraatulleen karaa biraa immoo filannoo biyyattiin yeroo darbee gaggeessite irratti paartii biyya bulchaa jiru. Paartii badhaadhinaa bakka bu'uunis aanaalee Meettaa fi Gooroo Muxii keessatti duulana filadhaa taasisanii filannoo buufata isaaniis injifatanii miseensa caffee Oromiyaa ta'aniiru. Kana ilaalchisuudhaan maatii olaanaa akkas jechuun gaafateera. Mootummaan in filatamaa mootummaan inni filannoodhaan kufe immoo mootummaan biraa bakka bu'aa. Abbaan gadaa garuu paartii tokko keessa seenee yoo dorgomee tarii mootummaa isa wajjin kufaa yookaan immoo mootummaan sun innaa jijjiiramee gadaa sana akkamitti itti fufsiisuu danda'a. Kanaaf abbaan gadaatii fi siyaasni wajjin deemuu hin danda'u ka jedhan jedhu isin kanarratti maal jettu? Hin beekani ifuun beeku namni waan akkasii iyyuu baaba. Gadaan yeruma hunda amma fakkeenyaaf Kanadaan gadaa qabdi jechuudha. Kanadaan gadaa qabdi. Abbootii gadaatiin warri amma irra guddaa biyya bulchu warra gadaati jechuudha. Makanaadaati gartuu san. Sigaltee biyya baratte egaa biyya guddoodha. Hin kufu jechuudha. Keessa jiraatteetu seera tumamuu fi waan godhamu hunda keessa gadaan jiraachuu qabaa jechuudha. Wanni abbootiin gadaan beekne godhamuu hin qabdu. Waan tumamu, waan silaa godhamu abbootiin gadaan heeraan teessee dhageeffattee waan ta'uu hin qabne maaliif cufaatiituu kashiiti. Kuni warra dhiphoo maalummaa gadaan leen beekne gadaan bal'aa gadaan qofa bal'aa yoo waa keessa jiraatte yoo waa beekte eenyu hamtuu dalagee eenyu gaarii dalagaa jettee cancala gadaa qabdee deemtaanii jecha. Gaaffiin kiyyaa isin amma miseensa paartii badhaadhinaati abbaa gadaa Afran Qallooti. Tarii kun sirna gadaa keessatti waan baratamee miti waan ta'eef namooti gaaffii kaasu waa'ee keessan jechuudha. Abbaa gadaa ta'anii paartii tokko bakka bu'anii caffee yookaan paarlaamaa yookaan uummata bakka bu'uuni hin baratamne mootummaa paartii biyya bulchu keessa seenanii akkasitti hojjechuun saniif ta'a. Kanarratti deebii akkamii qabdu isin? Waan gaariidha. Karuma ta'een nuti mootummaa amata meeqa nama kilaa turree gabroonfataadhaani. Amata 150 rakkachaa turree jenna. Haarommaa nutti fakkaatu ilmaan Oromoo mootummaa Oromoo dhaabuu danda'uu qabnaa jettu. Warri immoo waan biraa haasa'u isaafuu galle xawalwaan leedha namni sun. Ayyuu buleessa seenaa fi aadaa Oromoo irratti bal'inaan qoratan Profeesar Tasammaa Ta'a abbaan gadaa gadoomarra osoo jiru filannoo keessatti hirmaachuu danda'a kan jedhu irratti akkasiin ibsu. Kanarratti waan tokko barreesseera. Seenaa uummata Oromoo kan jedhu irratti hundee seenaa uummata Oromoo kan jedhu maxaafa barreesseera. Karentilii hudhaalee gadaarra jiru agarsiiseera achitti. Kanaafi I think inni amma si'anaafi inni durii garaagara. Kanaafi amma duudhaansaa safuunsaa wanta baay'eetu keessa jira. Inni biraaf naani waan ta'u miti. Modern systemii fi democratic gadaa traditions kophaa deemu. Kanaafi yoo sistemiin sun gadaa sana hammate malee utuu inni hin hammatin dhaquu hin danda'amu. Sabi sun achi akka seera gadaaf akka heera gadaaf seera gadaatti nagaggeessa jedheeti kan inni filatu. Mootummaan ammaa immoo akka heeraaf seera gadaa sanatti ammatti kan inni adeemu garaagarummaa qabu jechuu kooti. Yoo gadaan suni waan akkasii keessatti dhaqinaa hirmadhuu jedha taanaan inni mirkanaa'uu qaba. Dhibbatti mirkanaa'uu qaba. Kanaan achi gatiin qabu. Dhiibbaa guddaa qaba. Ormarraa fuudheetu seeraaf heera gadaa keessa warra hin jirre keessaa fuudheetu sabarratti fe'aa jechaadha. Qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana akka malee hammaachaa deeme wajjiniin oomishaalee gatiin isaanii daran dabale keessaa tokko simintoodha. Warshaaleen simintoo hedduun kan keessatti argamu naannoon Oromiyaas hanqina dhiyeessii simintoo fi gatiin simintoo ol ka'uun seektara ijaarsaa baay'ee miidhaa jira. Ofii simintoon maaliif gatiinsaa ol ba'ee hafe? Furmaanni isaa hoo?
Daldala simintoo kana keessas qondaaltonni mootummaa jiru hamiin jedhus ni dhiyaata. Kun hangam dhugaadha. Dhimmoota kana irratti pireezidantii ittaanaa naannoo Oromiyaa fi koree rakkoo simintoo kanaa furuudhaaf hundaa'e kan hoogganan obbo Awwaluu Abdii BBC wajjiniin turtii taasisaniiru. Sababoota gatiin simintoo qaaleef maatii olaanaatti himuudhaan jalqaban. Sababii baay'ee jira. Tokkoffaa oomishaaf oomishtummaan gama simintootiin jiru baay'ee xiqqaatee jira. Sababiin isaa sharafni biyya alaa dhabamu, rakkoo nageenyaatiin, keessoon industirii lafaa ta'uu fi kan kana fakkaatan akka rakkootti teennee ilaallee qorannee jirra. Sadaffaa immoo carraa kanaan immoo warri duroomuu barbaadu jira. Oomisha argamullee warri dhoksanii garmalee gatii itti dabaluun dallaalootaa fi faddaaltonni girgirii kana keessaan fayyadamuu barbaadantu jira. Kun walitti eedameeti gatii simintoo hammeessee jira jechuu akka waliigalaatitti. Marii mootummaan naannoo Oromiyaa ministeera albuudaa wajjin taasise irratti akkasumas immoo abbootii qabeenyaa warshaalee simintoo wajjinis mari'attanii ture. Isa irratti dargaggoonni akka irratti gurmaa'an ta'aa jettan kana durallee dargaggoonni irratti gurmaa'aniiru. Waan kun hammam furmaata fida? Wanti haaraan maali asirratti? Dargaggoonni gurmaa'anii jiru sirriidha. Garuu gartokkeen kan irratti gurmaa'anii asii dura gurmii dargaggoo guutuun fayyadamummaa uummata keenyaa karaa guutuu ta'een hin mirkaneessine. Lammaffaa simintoodhaan kun baay'een isaa Oromiyaa keessa jiru. Lafa uummata Oromoo irraa buqqifnee jiraaf kennine. Lammaffaa daandii uummanni Oromoo gatii kaffalee ijaarrate irratti fayyadamu. Sadaffaa immoo sharafa biyya alaa ka buna haa ta'u, warqii haa ta'u, ergine kanaan gashanii itti fayyadamu. Sadarkaa isaanii deebisnee guutuutti fayyadamuu hin dandeenye keessattuu sirna gurgurtaa dhiyeessiif raabsaa simintoo irratti karaa guutuu ta'een dargaggeessi keenyaaf uummanni fayyadamu. Kanaaf wanni marii keenya kaleessa adda godhe tokkoffaa guutumaan guutuutti faddaaltotaa fi dallaalota ejentii asii dura industirii irratti ijaaramanii achi fuudhaneeti gatii garmalee itti dabalaa qaalessaa dhossaa hordi godhaa gurguran kanneen jidduu kanaa baafneeti qajeeluma warshaan oomishee fe'ee magaalaan dargaggoota biraan ga'ee dargaggoonni immoo gatii murtaa'aa madaalaa mootummaan beekuun hawaasa simintoo barbaadutti akka dhiyeessan goona jenneeti. Bu'aa beekamaa parsantii beekame jechuun marjinaal piroofitii beekameen akka gurguran ni godhama. Kanaaf kun immoo maal fidaa tokko namni gatii fooyyaan simintoo akka argatu godha. Lammaffaa indastiriin ijaarsaa kunillee akka babal'atuu fi akka hin gufanne as keessatti immoo carraa hojii baay'eetu uumama. Kana gochuun fayyadamummaa hawaasa keenyaa karaa daran adda ta'een ni mirkaneessina jennee yaadna. Akkasitti karoorfannee itti deemaa kan jiru. Kana dura qondaaltonni mootummaa daldala simintoo keessa seenanii himannaan jedhu tureera. Kana irratti deebiin keessan maali? Qorannaa bal'aa gaggeeffamee dhimmichi soba ta'uu isaati kan mirkaneeffame. Namooti inumaa kan kaasan pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Maatii isaatu daldala simintoo keessa jira akka jedhu. Soba adii ta'uu isaati isa kan mirkaneeffanne. Maatii miti firuma firaayyuu barbaadaa fidaa jedhamee waldaalee 90 wayitu jira biyya kanatti kan akka ejentiitti ijaaramanii simintoo dhiyeessan ilmaa sanitti maqaa namanaatiin simintoon nagadama jedhamee warri aangoo barbaadu warri shira barbaadu warri maqaa namaa xureessee aangootti bahuu barbaadutu gareen akkasii booda uumamee waan akkasii gaggeessaa ture kan gama keenyaan qulqulleeffannee koree dhaabnee adda baafnee soba ta'uu isaa kan mirkaneeffanne. Rakkoowwan akka nageenyaa hanqina sharafa alaa fi galteewwan warshaaleen simintoo kaasan furuudhaaf gara fuulduraatti Industrial Force kan jedhu ijaaranii furuudhaaf akka jiran dubbatu obbo Awwaluu Abdii. amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Abbaan taayitaa to'annoo miidiyaalee Itoophiyaa eeyyama gabaasa barruu The Economist Tom Gardner irraa fudhate. Abbaan taayitichaa naamusa ogummaa cabsuu fi seera biyyattii darbuu kan ibse yoo ta'u odeeffannoo bal'aan kennine. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhiibbaa gogiinsa baha Afrikaatti qaqqabsiiseef xiyyeeffannoo gahaan hin kennamnu jedhee ibse. Dhaabbatichi damee gargaarsa namoomaa irratti kan hojjetu Ochaan addunyaan waraana Yuukireen irra kan darbe miidhaa gogiinsi baha Afrikaatti qaqqabsiiseef xiyyeeffannoo gahaa hin kennine jedheera. Raashiyaan adeemsa biyyoolaa ishee Finlaand neetootti makamuudhaaf adeemsa irra jirtu tarkaanfiiwwan waraanaa fudhachuudhaaf akka dirqamtu himte. Ibsa ministeera dhimma alaa biyyattii baase adeemsichi walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi nageenyaaf tasgabbii kaaba Awurooppaa keessaa haalaan miidhaa jedheera. Abbaan warraa fi haati warraan Indiyaa ilmi isaanii dhalchuun akka yaanu agarsiisuu didee jedhan beenyaa doolaara Ameerikaa 650,000 gaafatan. Maatiin bulchiinsa kaaba Indiyaa keessa jiraatan kun ilmi isaanii tokkichi gaa'ela dhaabbatee waggaa 6 keessatti ilma godhachuu dhabuu isaatiif mana murtiitti himataa jiru.
Biyyeen addeessaa yeroo jalqabaatiif biqiltuu guddisuudhaaf akka ooluu danda'u mirkanaa'e. Saayintistoonni yeroo jalqabaatiif biyyee dirra addeessarraa argame irratti biqiltuu guddisaniiru. Yaaliin kun addeessarraa yeroo dheeraadhaaf turuudhaaf tarkaanfii barbaachisaa ta'us ibsaniiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Arab Emireet Sheek Khaliifaa bin Zayid Al Nahyaan ganna 73tti du'aan boqotan. Sheek Khaliifaan bara 2004 eegalee pireezidaantii biyyattii turan. Qabballee duubaa soraa ogeettii fayyaa Marsabet Keeniyaa keessa hojjettudha. Badhaasa guddaa narsootaaf akka addunyaatti qophaa'e mo'achuun doolaara Ameerikaa 250,050 argatte. Qabballee duubaa narsoota addunyaa keessaa badhaasa kanaaf biyyoota addunyaa 184 keessaa hirmaatan 24,000 ta'an waliin dorgomtee injifachuu dandeesse. Guyyaa narsoota addunyaa caamsaa 12 kabajame sababeeffachuun qophii qophaa'e irratti ture kan injifatte. Firaa'ol Balaayi. Ani nolla xiqqaa tokko keessa dhaladhe. Ammoo galata waaqa masoomoo argadhe soome fuula jiru tanaan bahee innaa waanan jedhe yaa soome yaa ilbanadhe. Yaa soome ilbanadhe jetti qabballeen loqoda booranaatiin. Qabballeen kaawuntii Marsabiit keessatti ganda ishee keessaa dubartii jalqabaa digiriin eebbifamte yeroo taatu maatii ishee keessaas dubartii hiree barachuu argatte. Ishee takkittiidha. Barattuu narsii taatee osoo jirtu dorgommii bareedinaa Keeniyaa keessatti gaggeeffame irratti hirmaatte Miss Turizim Keeniyaa 2013 argatteetti. Dhageettii argatte kana fayyadamuunis walqixxummaa fi barnoota dubartootaa irratti hojii bu'aa qabeessa hojjechuu ishee turtii kanaan dura BBC Afaan Oromoo waliin taasifteen ibsiteetti. Carraan moodelingii Miss Turizim Keeniyaa mo'atte sanarraa kaatee maal akka hojjechaa baatees ni dubbatti. Amma eegee kee deebi'ee dubri kennaafi. Nadheen teedhalleetuuf qarqaaraa jedhe innan gara dhibii deemee ani lafa deemee moodeeliin dhibii hin deemne ollaa kiyya deebi'ee ijoollee fi nadheen qarqaaruu jalqabadhe. Ministeerizimii waan ganna tokkooti ofirra dabarsee jennaani organizeeshontii jalqabadhe maqaa kiyyaan jalqabadhe qabballee duuba foondeeshinii akkasiin jalqabadhe wani nu hojjennu mentorship fatochina ijoollee dubara fa'aa dubbanne waan masoomoo fattimne waan addunyaan qabdu fa'a itti mina taalleen sanitary pads ijoollee qoonna. Hojiin ishee kunis biyyaa fi sadarkaa idil addunyaattis beekamtii argachuu isaatiin bara 2019 keessatti dhaabbata Global Citizens Choice jedhamurraa beekamtii argattee doolaara 50,000 argachuun mana barumsaa qe'ee keessatti dhalatte torbii jedhamtu keessatti hundeessiteetti. Qabballeen barnoota babal'isuu cinatti barmaatilee boodattee hafoo dubartoota midhaan hambisuun walqixxummaan koorniyaa hawaasa keessa akka jiraatuuf gochaa jirti. Qabballeen shamarranii fi dubartootaafis akkas jechuun ergaa dabarsiteetti. Wanneen ijoollee dubara teennaan jedhu nuyi marki gisee guddinna dubri keenna keessuma dubri keenna kabaaddiyaa dhuuf kuffaani ufoolii fuunu waan yaani agi biyyaatiin baana fa hufisseenu wanneen itti himu fedhu nulleen agun biyyaatti dhiiraaf dubrilleen haga takka dubri Oromoolleen dubri gabra booranaa cuftinuyyuu uf argee yoo soomtee uriin baate atilleen dandeette deebitee warkeessan qarqaaruu hin dandeetti jechuudha. Wanneen ijoollee dubaraatiin jechuu fedhatan fuula jirtuuf atilleen olee jedh taa'amma soommoo teessan keessa jabaadha awwanni tokko kaan jedhu amma soommoo tarmaan na baasi soomii obbaafadhu uriin bahi akka hinaas tasiin hin jedhu. Karaa gulbaateefu karaa gulbaate jabeeffadhi uf jabeessan ilmi dubara ittee harka maratteen taa'in namni dubara qabeessa qarqaariin jiru ufillee qarqaaruu malte. Badhaasni Global Nursing Award qabballeen injifatte kun badhaasa idil addunyaa yeroo jalqabaatiif qophaa'e yoo ta'u kan qopheesse jaarmiyaa Astar Guardians jedhamudha. Odeeffannoo biyya keessaaf kan addunyaa dabalataan argachuudhaaf gara marsariitii BBC Afaan Oromoo deemuu dandeessanii Oskaar Buungaa ogeessa teeknikaa keenya Biraanuu Gammachuu qophicha isiniif qopheesseera. Hirphaa Gammachuu immoo isiniif dhiyeesseen jira. Sanbattan gaarii qabaadhaa. Wixata qophii wal fakkaatuun walitti deebina. Iddoo nagaa bulaa.